jecha amantii yookiin waaqii Jawaar Muhammadin kan barraa'edha. Manni murtii olaanaa federaalaa ramaddii ridataa dhaddachaa tokkoffaa farra shororkeessummaa fi dhimmoota heeraa galmee haqaa keessatti bitootessa 13 bara 2013tti akka lakkoofsa bashatti kennamedha. Himannaan kun waan gugurdaa lamaaf jecha kanarratti banameen amana. Kana dura anas ta'ee paartii KFO'n fudhatamummaa ol'aanaa nuti ummata keenya biraa qabnu waan beekamuuf filannoo nuti keessatti hirmaanna irratti paartiin angorri coluu carraamoo uf qabu baay'ee dhiphaa ta'uu waan beekuuf himannaa kijibaatiin na hidhee filannoo keessaa na baasuuf akka tarsiimotti waan qabateefi. Qabiyyeen himannichaa yoo laallu ammoo akeekni lammaffaan himannaa kana maqaballeessii waggoota hedduu fanaa fi uummata Oromoo irratti taasifamaa ture galmaan gahuu yookaan bu'aa isaa himannaa kanaan guduunfuudha. Himannaan irratti baname yakka raawwadhe osoo hin taane sababoota kanneen olitti tuqaman galmaan ga'uu ta'ullee dhimmoota himannaa keessatti ka'an irratti yaada gabaabaa kennuu barbaada. Himannaan irratti baname gabaabumatti tokkoffaan sabaa fi sabaa walitti buustee jirta. Keessattuu dhalattoota Amaaraa irratti haleellaa akka raawwattu taasistee jirta. Lammaffaan hooggantoota amantii Ortodoksii haleellaa akka raawwatu qajeelfama kennitee jirta. Sadaffaan qabsoo hidhannootti mootummaa garagalchuuf malaammaltee raawwattee jirta. Ijoowwan jedhan kan hammatudha. Deebii kootitti yoon seenuun ani yakkoota jedhaman kana raawwachuudhaaf kan geessisu eenyummaa akkasii fi seenaa akkasii kanan hin qabne ta'uu ibsuudha kan jalqabudha. Ani namni Jawaar Muhammad kun nama Siraaj Muhammad Tufaa Jiloo jedhamu Oromoo Arsii Muslimaa ta'ee fi faantuu yookiin Shamsii Tulaa Bulii Bunee Oromoo Tuulamaa Kiristaanaa taate jidduutti gaa'ila uumame keessatti kanan dhaladhe yoo ta'u qabsooftuu Arfaasee Gammadaa jedhamtuun haadha Oromoo maacaa abbaadhaan Oromoo Booranaa irraa kan dhalatte akkasumas hordoftuu amantii Protestantii kan taate fuudhee ilma Oromoo jedhamu kan godhanne daneessummaa keessaa dhaladhe daneessummaa mataa isaa jiraachaa lammii jiruudha agarsiisuu jiru tokkodha. Kanaafuu walqixxummaan amantii wal danda'uu fi hariiroo nagaa qabeessa irratti qajeeltota siyaasaa akkaan dansaa itti amanu qofa iddoo hin taane kanin keessatti dhaladhee guddadhe ammallee keessa jiraachuu kanin jiraadhuufis akkasumas dhiisuus kan hin dandeenye mala jireenya kootiiti. Kuni osoo kanaan jiru himannaa kana keessatti abbootiin amantii Ortodoksii ajjeesiisuudhaaf yaalteerta kan jedhu hunda olitti na gaddisiisee jira. Anaaf hordoftoonni amantii Ortodoksii akkasii haleellaman gocha jechuun firoota koo kumaa fi kitila karaa haadha kootiitiin jiran irratti akka waraana labsu jechuudha. Kana jechuun qaama ofii walakkaa ofirraa muranii gatu jechuudha. Maatii keessaa achi bahee jaallan koo ka qabsoo fi eegdota koo amma waliin himatamnes amantiin isaanii yoo ilaalle gariin isaanii amantii Ortodoksii, gariin Protestantii fi gariin ammoo Muslima kanneen hafan ammoo amantii waaqeffannaa kan hordofan waan ta'aniif amantii tokko keessaa foo'ee akka haleellaman yoon taasisu akkamitti na gargaaruudhaan na wajjin hojjechuu danda'u kan jedhu murtii isaa mana murtiifan dhiisa. Dubbiin walitti bu'insa amantii wajjin maqaa koo wal qabsiisanii na yakkuudhaan duula maqaa balleessii gaggeessu kun har'a bifa himannaa yakkaatiin dhiyaatus himannaan kun kan waggoota hedduu darbaniif namoota aangoo mootummaa qabatanii fi siyaasaadhaan wal morkinuun narratti hafarfamaa ture kun qaama ololaan baratamaa duraanuu eegaleetii malee anaafis ta'ee uummattoota biyyattiifis waan haaraa miti. Wanti himannaa kana har'aa taasisu yoo jiraate qaama haqaafin dhaabbadhe jedhuun ifatti chaappaa isaaniitiin dhahamee himannaan narratti banamuu isaa qofa. Qabxiin itti yakkame lammaffatti yoon darbu sabaa fi sablammoota walitti buustee jirta kan jedhudha. Dhugaa dubbachuuf himannaan kun tarsiimoo siyaasaa ani hanga har'aatti hordofaa tureen gonkumaa faallaa ta'uu isaa namni adeemsa siyaasaa koo waggoota darban ilaalaa ture hunduu kan beekudha. Cunqursaa akka malee saboota irratti taasifamu keessatti guddadheen gara qabsoo bilisummaatti kanan seene qabsoo bilisummaa Oromoo irratti kanan ilkaan buqqifadhe Oromoo irratti cunqursaa siyaasaa saamicha diinagdee loogiin hawaasummaa yookiin walqixxummaan ilaalamu hanqachuu yookiin Oromoo irratti taasifamu akka irraa dhaabbatu ifatti sagalee koo ol kaasee qabsaa'uu koo gonkumaa hin haalu. Qabsoo kana keessatti
hirmaannaan akka nama tokkotti godhee kaasee hanga sadarkaa hooggansatti qoodni koo cunqursaan eenyummaan akka dhaabbatu loogiin dhabamsiifamee walqixxummaa fi haqni heddumminaan akka gabbatuuf dubbadhee barreessee ijaare malee sabni kamuu akka kophatti foo'amu haleeluufis akka saaxilamu yaadeetti hin beeku. Kana uummanni bal'aan sirrittiin hin beeka. Garummaa koo osoma haqni sun jiru anis waan kanaaf fakkeenya tahuu danda'a muraasa haa kaasu. Qabsoon sirna Adawaa irratti godhe irratti walitti bu'insi dalga uummattootaa fi gareelee jidduutti akka hin uumamneef tarsiimoon qorannoo irratti hundaa'ee akka hojiirra oolu taasisuu waan dandeenyeef labni yookiin ibiddi humni uummataa sirna TPLF olaantummaa hoogganaa irratti qabate sun lammiilee Tigraay Oromiyaa keessa jiraatan osoo hin tuqin jijjiiramni itti fiduu danda'uun keenya xiyyeeffannoo sirna cunqursaa irratti malee saba irratti kan xiyyeeffate akka hin ta'in kun ragaa quubsaadha. Himannichi dhalattoonni saba Amaaraa akka haleellaman gootee jirta kan jedhus ta'us qabatamaadhaan faallaa himannichaatiin hojjadhee adoolessa bara 2010 akka lakkoofsa Habashaatitti waggoota baay'ee booda gara Itoophiyaatti akkuma deebi'een duraan dursee gara naannoo Amaaraa magaalaa Bahar Daaritti deemuun mufii seenaa fi waaqtawaa ta'an ka hawaasaa fi siyaasaa Amaaraa fi Oromoo jidduu jiran mariidhaan furamanii ce'umsa nagaa qabeessaa fi dimokiraatawaa ta'e akka milkaa'uuf dargaggoonni dhiibbaa barbaachisu akka taasisaniif carraaqqii godhitiin ture. Turtii koo Bahar Daar irrattis ta'ee achiin eegan deebi'ee booda Finfinnee aangaa'ota olaanaa naannoo Amaaraa qunnamuudhaan waltajjii hayyoota siyaasaa saboota lamaanii akka hanja'uuf carraaqeetiin jira. Saniin duras tumsi saboota lameenii kan Oromaarraa jedhamuun beekamu akka uumamuuf hojittis akka hiikamu qooda koon taphadheera. Kanaafuu saboonni lamaan akka walitti dhiyaatanii fi ifaajaa ture malee walitti buusuuf akkan homaayyuu hin goone warri amma na himatan kun barichanii beeku. Walitti bu'insi Oromiyaa fi Sumaalee jidduutti waggoota muraasa dura dhalatee ture kumaatamni galaafatamuu fi miliyoononni buqqifamuun ni beekama. Biyyatti deebi'ee baatiiwwan duraa keessatti araarri bu'ee uummattoonni lamaan akka walitti fayyaniif hojii bal'aa hojjedhee jira. Dureewwan gosa garee lameenii mooyyelee kaasee hanga bordoddee jiranii al tokko tokkoon qaamaan bakkichatti argamuun yeroo kaan ammoo mana jireenya kootiitti affeeruudhaan waldhabbii jirtu mariin akka furuun garee lachuu amansiisee jira. Biyya alattis Naayiroobii hanga Minisoota, Jabuutii haga Dubaayii imalee qooda fudhattoota yaadaanis ta'ee mallaqaan walitti bu'insicha duubaan utubaniin dhiyaadhee hirmaannaa akkasii akka dhiisan deemsa araaraa eegalee akka deeggaran amansiisee bu'aan ittiin argame jira. Tattaaffiin koo tattaaffii qaamota mootummaa fi mootummaa hin ta'in waliin walitti hidhamee bu'aa argamsiisee har'a uummattoonni Somaaliyaa fi Oromoon nagaa dhugumsura darbaniin hariiroon diinagdee isaanii gabbatee inni tokko afaan yookaan qaanqaa isaa kaniin barachuuf manneen barnoota aanaalee waldaangessan gara raawwii isatti seenuu isaa yeroon dhaga'u gammachuu guddattuu natti dhagayama. Yeroon biyyatti deebi'ee naannoo Hararii bulchiinsa magaalaa Hararii fi jiraattota baadiyyaa jidduutti waldhabbii turerraa rakkoo hanqina bishaan dhugaatii magaalattii fi rakkoo bakka balfa itti gatan dhabarraa gaaga'ama fayyaa guddaaf saaxilamee ture. Maanguddootaa fi abbootii amantii Hararii fi Oromoo argachuudhaan aangaa'ota naannichaa fi aangaa'ota godinaa daangessuu dubbisee dargaggoota gorsee dhalattoonni gara lameenii kan ala jiraatan akka waliin dubbatan gochuu kootiif ummanni naannawa sanii anaaf ragaa guddaa ta'uu ni danda'a.